Shalom, nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Jaalatamoo saba waaqayyo iddoo garaa garaatiin jirtan nagaan gooftaa isiniif haa dabalamu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleessi keessan faarfataa ifaa baay'ee nagaa kooti. Yeroo kana immoo walii wajjin waaqayyoon faarfanna. Haalli nu keessa jirru, yeroo nu keessa jirru gaafii kan namatti uumuu fi jilba kan nama buusudha. Garuu waan tokko isinitti himaa, namni iddoo isaa dhaabbatee waaqayyoon eeggate ulfina arga. Dukkana kana keessa darbee ifa isaa ajaa'ibsiisaatti baata. Haalleluuyaa. Kanaafuu warri yuutuubiidhaan kana ilaalaa jirtan kun na caqasaa, yaada na dhaggeeffadhaa. Dukkanni kun hin darbaa, boo'ichi kunis hin darbaa. Yeroon faarfannaa hin dhufa. Sagaleen waaqayyo akkasidha. Galgalli boo'ichi yoo ta'e ganamni immoo faarfannaa taa'edha. Akka dhiyeetti nafuu. Kanaafuu iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Faarsaa kana ilaallatu haala koo keessa dhaabbadheen jabaadhee wanjoo kee baadha kan jedhu na wajjin faarfadha. Iyyaasuun akkas jedhe biyyi waaqayyo nu waaqeffachuu yoo dhiise iyyuu ani waaqayyo nu waaqessuu hin dhiisu. Warri murtoo akkasii qabdan na wajjin waaqayyoon faarfadha. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama. Haalleluuyaa. Ale
batirra madeni Ondo ke rajake wadda Ala ko ke sada madeni Jabate wanjo ke badda Yala batirra madeni Ondo ke rajake wadda If